Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumaraa fi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deemnee jirra. Viidiyoo har'aa keessatti aappiiwwan lama shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti kan isiniif hojjetanidha. Qabadhee kan isiniif dhufe aappiiwwan har'a qabadhee isiniif dhufe kun shabakaawwan bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu. Aappiiwwan kanneen eessa argachuu akka dandeessan, akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessanii fi aappiiwwan kunniin immoo username fi password mataa isaanii qabanii password fi username isaaniillee eessa argachuu akka dandeessan guutuu viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Walumaa galatti viidiyoo kana keessatti kan ilaallu aappiiwwan lama kan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetanidha. Kan isiniif qabadhee dhufe ani mu'eedha. Chaanaala kan koo Soofumaraa irraa warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegaladha. Amma yeroo isinirraa fudhadhu gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa duraan dursee aappiiwwan kanneen eessa argachuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu. Aappii jalqaba irratti isinitti agarsiisu eessa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Aappii kana argachuudhaaf salphumatti bakka viidiyoo kanatti daawwattan jechuudha. Bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan mata duree irratti yookaan mallattoo V kana irratti kilik gootanii ergasii immoo description jala isin seensisa jechuudha. Direct ergasii immoo barreeffama more jettu kana kilik gootanii ergasii aappicha as tuquun buufadhaa kan jedhu jira. Isa jalatti immoo linkiitu argama. Linkii kana irratti kilik gochuudhaan aappii kana salphumatti argachuu ni dandeessanii yookaan immoo koomantii irra ni seentu. Koomantii bakka jalqabaa irratti pin isiniif godha jechuudha. Aappicha as tuquun buufadhaa kan jedhu jalatti linkiitu jira. Linkii kana irratti cuqaastu jechuudha. Direct gara aappichaa isin geessa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo gara fuula kanaatti isin geessa. Aappii kana argachuudhaaf akkana keessa gad dhuftan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo salphumatti akka argattaniif ergasii immoo barreeffama download jettu kana irratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin geessa. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo barreeffama install jettu kana irratti kilik gootanidha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo barreeffama install jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo aappicha gara bilbila keessanitti install gootan jechuudha. Hanga ammaatti aappii kana nama 50 oltu buufatee itti fayyadamaa jira. Isa kana gara bilbila keessanitti install gochuudhaan buufattu. Aappii kana install gochuudhaan gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda open gochuudhaan keessa seentu. Egaa aappichi yeroo jalqabaatiif yeroo keessa seentan username fi password isin gaafata. Username fi password aappii kana cinaa screen kana irratti isiniif barreessee jira. Achirraa argachuu ni dandeessanii. Salphumatti chaanaala kan koo kan Telegram irratti illee isiniif kaa'e achirraa argachuu ni dandeessan jechuudha. Username kan jedhu kana irratti jechuudha. Duwwaa qofa barreessitanii duwwaa al tokko jechuudha. Password bakka jedhu kana irratti illee duwwaa al tokko barreessitanii username duwwaa password duwwaa barreessitanii ergasii immoo sign in kan jedhu jira. Isa irratti kilik gootan. Egaa login success isiniin jedha akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota kan koo. Egaa haala kanaan yeroo jalqabaatiif yeroo seentan kana fakkaata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Aappii kana warroonni bilbila keessanirraa qabdan update hin godhin immoo sarara sadii kana ni tuqxu. Ergasii immoo check updates kan jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo update gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Warroonni kanaan dura bilbila keessanirraa qabdan aappii kana duraan dursitanii update gochuun hin irraanfatinaadha. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Daka kanaan dura dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo auto select server kan jedhu jira. Isumarra dhiiftanii isaan kun waan illee ni hojjeta. Isumarratti dhiisaadha dhaggeeffattoota kan koo rakkoon qabu. Ergasii immoo zeeni bakka jedhu kana irratti kilik gootanii aappiin kun zeeni irratti hojjeta, jawwii irratti hojjeta, sawaa irratti gadi lakkifamne mobaayilii abbaa riyaala 39 fi abbaa riyaala 60 irratti ni hojjeta jechuudha. Mobaayilii irratti garuu xiqqoo isii dadhabaadha. Isiniif hojjete itti fayyadamaadha. Garuu jawwii fi zeeni irratti sirriitti isiniif hojjeta. Zeeni irratti isinitti agarsiisa. Zeeni filadha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo sarkilii kana argaa jirtan jedhee yaada batanii kana irratti kilik gootanii ergasii immoo bifa kanaan yoo isinii dhufe okay jettanii egaa akkuma asirratti argartan connect gochuu irratti argama. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota kan koo connected naan jedhee jira. Egaa bifa kanaan aappii kanatti fayyadamuudhaan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu itti fayyadamuu ni dandeessanii. Amma immoo gara aappii lammaffaatti dabarra. Aappii lammaffaa argachuudhaaf ammas dhaggeeffattoota kan koo bakkuma viidiyoo kanatti daawwattan description jala yookaan koomantii jala isiniif kaa'e jechuudha. Linkii isaa aappii lammaffaa jedhee irra barreesse ergasii description jala erga seentanii booda more kan jettu kana kilik gootanii ergasii aappicha lammaffaa jedhee irra barreesse jechuudha. Ergasii immoo linkii aappii lammaffaa jedhu kana irratti jala jitti argamu kilik gootan jechuudha. Direct gara aappichaa isin geessa jechuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin geessa. Akkana keessa gad dhuftanii aappicha kana ni buufattan jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo gara bilbila keessanitti aappii kana Play Store irraan argattanii asirraa buufattan jechuudha. Salphumatti asirraa ni argattu. Ergasii asirra dhuftanii download kan jettu kana irratti kilik gootanii isa guddaa kana osoo hin taane isa xiqqaa barreeffama xiqqaadhaan barreeffama kana irratti kilik gootanii ergasii gara fuula kanaatti isin geessa. Dhaggeeffattoota kan koo ergasii immoo install kan jettu jirti. Barreeffama install jettu kana irratti kilik gootanii ergasii gara bilbila keessanitti akkuma asirratti argartan download isiniif gochuu irratti argama. Akkanallee yoo qabdan asirratti download gochuu irratti argama. Download godhee hanga geessutti ni eegna. Ergasii open kan jettu kana download godhee erga geesse faayila jechuudha. Open kan jettu kana kilik gootanii ergasii immoo install kan jettutti isinii dhufa. Ishee irratti kilik gootanii ergasii install gochuu eegala jechuudha. Erga install gootanii booda open kan jettu kana kilik gootanii
Ergasii direct gara appichaatti seensisaa akkuma amma asirratti argartan. Ergasii immoo no thanks kan jettu kana kilik gootan jechuudha. Ammas no thanks jettanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo yeroo jalqabaatiif sa'aatii 4 isiniif kenna. Sa'aatii dabalachuu barbaaddan sa'aatiin keessan erga dhumatee booda add time kan jettu kana tuquudhaan beeksisa adda addaa ilaaluudhaan sa'aatii dabalachuu ni dandeessanii. Itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha. Update gochuu barbaadan immoo sarara sadii kana tuqxanii ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo jalqaba irratti online update kan jettu kana kilik gochuudhaan update gochuu ni dandeessanii. An already update waan godheef rakkoo tokko hin qabu. Ergasii immoo auto select server kan jedhu kan jalqaba irratti argattan jedhee yaada. Isa kana jechuudha dhaggeeffattoota kan koo auto select server kan jedhu kana gochuu ni dandeessan. Serveroota kanneen hamma 6tti ni hojjeta jechuudha. So kanneen keessaa filattanii itti fayyadamtanii auto select server kana irratti kilik godhaa. Ergasii immoo isa qixxee irratti argamu kana kilik gootanii asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argattan filannoowwan baay'ee qaba jechuudha. Kanneen keessaa filattanii kan itti fayyadamtanii akkuma asirratti argattan libaaraan jira. Libaaraa firii kan jedhu kana yaalaadha. Ani yaalle waan ta'eef yaalaadha yoo isiniif hojjete. Jawwiin asirratti ni argama. Jawwiin ni hojjeta jechuudha. Jawwii free pro kan jedhu kanarratti ni filattu itti fayyadamtan jechuudha. Inni sirriitti hojjeta. Moobaayiliin abbaa riyaala 60 filannoo adda addaatiin jira. Inni hojjeta inni hojjetu yaalleen si yaaluun hin irraanfatinaadha. Sawaan yeroodhaaf gadi lakkifamne kanaafiyyuu inni hojjeta jechuudha. Zeen isa kana jechuudha. Hamma 5tti jira. Hamma 5tti ni hojjeta jechuudha. Isa kana filannoodhaan itti fayyadamtanii zeen filannoo baay'ee waan qabuuf itti fayyadamtan jechuudha. Kanneen keessaa tokko filattanii fakkeenyaaf amma isa dhumaa kanarratti isinitti agarsiisu. Afur kan jedhu kanarratti isinitti agarsiisa isa filadheera. Ergasii immoo bakka kanarratti kilik gootan jechuudha. Ergasii okay jettanii egaa yeroo kanatti connect gochuu ni eegala jechuudha. Akkuma asirratti argattan. Egaa akkuma asirratti argattan connect ta'ee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo connected naan jedhee jira. Egaa haala kanaan aappii kanatti fayyadamuudhaan shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetu argachuu ni dandeessanii. Aappiiwwan kanneen salphamatti akka argataniif dhaggeeffattoota kan koo liinkii kan koo kan chaanala kan koo kan telegiraamaa description jala isiniif kaa'ee jira. Chaanala kan koo kan telegiraamaa irraallee salphamatti liinkii aappiiwwan kanneenii ni argattu. Achirraas itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Akka irraa fayyadamtan abdii qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akka malee mallattoo notification all irra godhaadha. Video kana like share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.